Attamoltan daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya oduu namaaf qabnu kunoo. Namoonni dhiyeenya naannoo Amaaraa TPLF'n to'atamee jiru keessaa dheessan rakkoo namoomaa keessa jiraachuu dubbatu. Kanneen godina Walloo Kaabaaf Kibbaarraa biyya ofii keessatti qeerraa buqqaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka ibsanitti guyyaa guyyaadhaan sababa beelaan namoonni du'aa jiran. Namoonnis guyyaa guyyaatti awwaalamu, maatiiwwanis guyyaa guyyaatti firoottan duraa du'aniif gaddaa jiru jechuudhaan kanneen Walloo Kaabaa magaalaa Haayiqirraa buqqaan dubbataniiru. Hoogganaan waajjira ittisa balaaf wabii nyaataa naannoo Amaaraa Zalaalam Rijaalam sabaa himaa naannoof akka ibsanitti lakkoofsi namoota qeerraa buqqaanii miliyoona 2 darbee jira jechuu isaanii Asteer Misgaanaw gabaasteetti. Naannoo uummattoota kibbaa keessaa torbanneen lamaaf uggurri isaa erga kaa'amee booda ka'uunsaa gabaasamee jira. Hoogganaan biiroo nagaaf nageenya naannoo Alamaayyoo Baawudii raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti uummanni amma rakkoon nageenya naannoo sana keessa akka jiru hubataniiru. Kanaaf uggurri sa'aa utuun barbaachisin ofirraa faccisuu danda'u jedhan. Sababa uggurri kun ka'eef kabroon dhiibbaan dinagdee naannoo irratti qabaateen ta'uu obbo Alamaayyoon ibsaniiru jedha Yoonaataan Zabdiyoos Hawaasaarraa. Torbanneeniif jeequmsa lubbuu namaa galaafate erga geggeeffameen booda Muummichi ministeeraa Sudaan Abdallaa Hamdook mootummaa siivilii akka hooggananiif waraanni Sudaan bakka isaanitti deebisee jira. Hamdook gara aangootti ka deebi'an dhiibbaa ta'een kan ka'e fakkaata. Akka isaan yaadanitti waraana fonqolcha mootummaa onkoloolessa 25 raawwateen haalli jiru to'atamus adeemsicha keessatti hirmaachuun gaariidha. Hoogganni waraanaa sunis Hamdookin aangootti deebisuun mootummaa waraanaan geggeeffamuuf beekumtii kenna tarsiimoo jedhu fayyadameeti. Hoogganni siiviliif waraanaa akka jedhanitti akka qaama waliigaltee waraanaaf paartilee siyaasaa akkasumas paarticha guddaa uummaa jedhamu gidduutti ta'een aangawoonni mootummaaf namoonni siyaasaa erga onkoloolessa fonqolcha mootummaa geggeessamee qabe hidhaman hiikamuuf jiru. Hamdook kaabinee ofiisaa danda'e akka hoogganan aangawoonni beeksisaniiru. Waliigalteen kun akka raga'amuuf tokkummaa mootummootaa Yuunaayitid Isteetsiif kanneen biroo qooda murteessaa qabaataniiru. Fonqolchi mootummaa sun qeeqa sadarkaa addunyaa kan dhaqqabsiisee yoo ta'u Yuunaayitid Isteets michoonni isaaf tokkummaan mootummootaa haleellaalee farra mormii fonqolcha mootummaa sanarratti geggeessan balaaleffatanii jiran. Muummichi ministeeraa Sudaan Abdallaa Hamdook waliigaltee aangootti isaan deebisuu hoogganoota waraanaa kanneen mootummaa fonqolchan waliin erga mallatteessanii booda magaalaa galma mootummaa biyyattii Kaartum keessatti hiriirtonni mormii ammas poolisii waliin walitti bu'an. Gabaasaa guutuu jaallannee dhiyeessa. Baatii tokko dura fonqolchi mootummaa Sudaan keessatti gaggeeffame muummichi ministeeraa Abdallaa Hamdook mana keessaa akka hin baanetti ugguree sana booda uummanni mufatan daandiilee irratti ba'uudhaan mormii dhageessisuu jalqaban. عودته جلوس مع القتلة خان الثورة وخان الثوار. Warra nama ajjeesan kana waliin gara barcuma isaaniitti deebi'uun warraaqsichaa fi kanneen warraaqsa kana gaggeessaa jiran ganuudhaa jedhan. Gareen deemokiraasii leellisan hiriirtota hedduu sossoosuuf meeshaa ta'anii jiru. هذه الأحداث التي تدور داخل الغرف المغلقة لا تمثل الثوار. الشارع مطالبه أن يغال كل balbala cufatanii waan isaan hojjetan kanneen warraaqsa gaggeessaa jiran kan bakka bu'u miti. Kan hiriiramee gaafatamaa jiru kaawunsilii waraanaa guutummaatti haqamee siyaasa keessaa akka ba'u gochuudha jedhaniiru. Kan fonqolcha mootummaa Sudaan hoogganaa turan jeneraalli sadarkaa olaanaa akka biyyatti Abdul Fattah Burhaan televiziyoona biyyattii irratti haasawaa dhageessisaniin filannoo haaraan haga gaggeeffamutti Hamdook qaama biyyattii bulchuuf walaba ta'e Saharaa hoogganuu jedhan. Kanneen dilbata kaleessaa hiriiranii mormii dhageessisan immoo uummanni Burhaan akka aangoorraa bu'uu fedhuu mallattoo jedhu qabatanii turan. Akka waliigaltee tolfametti mootummaan ce'umsaa Hamdookiin kan hoogganamu yoo ta'u waraanaan to'atama. Kanaaf humna hagamii akka qabaatu ifa miti. Somaaliyaa keessaa gareen leellistoota Al-Shabaab ajjechaa daayirektara raadiyoo mootummaa kan Moqdishoo lammii Somaaliyaa Abdulaziz Mohammed Guleediif itti gaafatama fudhate. Abdulaziz sanbata darbe mana nyaataatii utuu gadi ba'aa jiru boombii of wareegaan ofitti dhooseen ajjeefame. Garee mirga gaazexeessotaaf falmu CPJ'n Soomaaliyaan biyya ajjechaan gaazexeessotaa furmaata keessatti hin arganne kan addunyaarraa ishee duraatii jedhee jira. Muummichi barreessaan waldaa gaazexeessota Soomaaliyaa Abdallaa Muumiin raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti kan ajjeefame Guleed nama beekamaa ture. Sababiin isaas sagantaa raadiyoosaa kanneen waraana Soomaaliyaa biyyoolessaaf humnootii nagaa eegsisan gananii Al-Shabaabitti makaman akkaan qeeqaa waan tureefi jechuudhaan oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa James Batii gabaaseera.
Kadaawwataaf dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Riippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessaa hojii albuuda baasuu irratti bobba'anii kan turan lammiiwwan 5 ukkaamsamanii butamaniiru jechuudhaan Chaayinaan beeksiftee jirti. Embasiin Chaayinaa kan Kinshaasaa keessaa miidiyaa hawaasaa irratti maxxansuun akka ibsetti namoonni kun 5 dilbata kaleessaa ganama keellaa kunyaa Kiivuu Kibbaa kan Ruwaandaaf Burundiin waldaangeessu irratti ukkaamsamanii butaman. Lammiiwwan Chaayinaa martinuu Kiivuu Kibbaaf kaabaa akkasumas naannolee ollaa jiran dhiisanii akka ba'an yaadachiiseera. Haalli nageenya naannoo jiru hedduu walxaxaa fi yaaddessaadha. Kanaaf innaa namoonni butaman yookaan haleellaan dhaqqabu gargaarsa kennuuf carraan jiru baay'ee xiqqoodha. Balaan akkasii jiraatus namoonni daldalaa Chaayinaa albuudaaf qabeenya uumamaa barbaacha gara Koongoof kutaalee Afrikaa kanneen biroo sabatiinsi keessa hin jiraannetti sosso'aa jiran. Kutaa United States Wisconsin Waukesha keessatti dilbata kaleessaa ayyaana dhaloota gooftaa Yesuus dura agarsiisa qophaa'ee uummanni irratti argameen konkolaataa saffisaan jamaa sana gidduu namni oofe tokko namoota 5 ajjeesee dargaggoota hiriira sana miidhegsaa turan 40 ol madeessee jira. Ajajaan poolisii Waukesha John Thompson akka jedhanitti namni dhimma kanaan wal qabate to'annaa jala kan oole yoo ta'u konkolaataan balaa sana dhaqqabsiise kutaa Milwaukee gama dhiyaatti fageenyi kiiloomeetira 30 irratti magaalaa argamtu keessatti kan argame ta'uun ibsamee jira. Yeroo ammaa namoonni 5 du'uu isaaniif 40 ol madaa'uu isaanii mirkaneessuu dandeenya jechuudhaan kutaa ajaja poolisii Waukesha fuula feesbuukii isaa irratti ibsee jira. Haa ta'u malee ragaalee kanneen biroo innaa walitti qabnu lakkoofsi kun jijjiiramuu danda'a jedhee jira. Namoonni hedduun illee ofuma isaanii wal'aansaaf gara hospitaala naannoo jiru dhaqqabaniiru jedhee jira. Kutaan poolisichaa gochi kun shororkeessummaatti hidhata qabaachuusaa wanti beekamee hin jiru garuu balaan itti dabalaan dhaqqabne. Magaalaa uummanni 72,000 keessa jiraatuuf ajaji manaa akka hin baane darbee tures ka'ee jira jechuudhaan Thompson ibsa kennanii jiru. Buufataalee televiziyoonaa Afgaanistaan keessa jiran fiilmiiwwan aartistoota dubartootaa agarsiisan tamsaasuu akka dhaabaniif gaazexeessonni dubartootaa akka seera shari'aa garee kanaatti hijaaba akka hidhatan ajajee jira. Uggurri kun Taalibaaniin kan qophaa'e qajeelfamni qabxii 8 qabu kan garee seerri isaa cimaa ta'e kun mirga dubartootaa murteessa. Itti dabaluudhaanis fiilmiiwwaniif diraamaaleen taatolee dubartootaa qabaachuun qaban jedha qajeelfamni sun. Imaammati haaraan kun itti dabalee buufataaleen televiziyoonaa kanneen dhiira gateettii qabee hanga jilbaatti huccuudhaan qaama isaanii hin dhoksine akka hin mul'ifnellee ugguree jira. Akka qajeelfama kanaatti seera shari'aaf safuu Afgaanistaan waliin kashlabbummaa wal faallessan akka hin babal'anne akkasumas viidiyoowwan seera kanaan faallaa ta'an akka hin agarsiifamne dhorkee jira. Fiilmiiwwan alaaf biyya keessatti qophaa'an kanneen aadaa alaa galchuudhaan aadaa biyya keessaa faallessan illee darbuun qabanii jedhee jira. Qajeelfamni sun itti dabalee qoosaawwan namoota dhuunfaa arrabsan yookaan kabajaa dhorkan illee ni uggura. Taalibaan erga walakkeessa baatee hagayyaa aangootti deebi'ee qabee akka seera shari'aatti mirga dubartootaa eegsisuuf irra deddeebi'uun waadaa seenee ture. Haa ta'u malee ammayyuu dubartoonni Afgaanistaan konyaalee hedduu keessaa mana barnootaa sadarkaa lammataatti akka hin deebine ugguramanii jiru. Biyyi kamiyyuu mootummaa ce'umsaa Taalibaan kan Kaabul keessaa dhiirotaan dhuunfatameef beekannaa akka kennin jiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara gabaasaalee keenyatti aanaa nutti ceenaa nu wajjin tura. Lammiileen Itoophiyaa fi Eertiraa magaalota biyyoottan alaa 27 keessatti guyyaa kaleessaa hiriira ba'uudhaan biyyoottan alaa akka dhimma Itoophiyaa keessatti harka hin galfanne gaafatanii dhimma Itoophiyaa irratti miidiyaaleen oduu sobaa tamsaasu jedhanis balaaleffataniiru. Gabaasa Habtaamuu Suyyuumii qindeesse jaallanneen akka taanutti dhiyeessiti. Dilbata kaleessaa waaree irratti gara White House'tti hiriiruu ka jalqaban dhalattoota Itoophiyaa fi Eertiraa akkasumas lammiiwwan Ameerikaa kanneen kumaan lakkaa'aman ta'uun tilmaamamee jira. Waltaasiftoota hiriira kanarraa akka hubatametti kaayyoon hiriira kanaa United States Itoophiyaa irratti dhiibbaa goote kan ittiin jedhanii fi gocha dhiibbaa ta'uu hin qabnee fi gidduu seensa jechuudhaan akkasumas ejjennaa gam tokkoof looguu ittiin jedhan akka jijjiirtuuf gaafannaa jedhaniiru.
keessumaa United States wal waraansa Itoophiyaa gama kaabaa ega jalqabame as kan mootummaa Itoophiyaa waliin wal falmaa jiru humnooti Tigraayiif caalchiftii jechuudhaan wal taasistoota hiriira kanaa keessaa tokko ka ta'an obbo Mokonnin Geetaachoo VOA'f ibsanii jiru. በጣም ተቀባይነቱን እያጣን ያለው የአሜሪካ መንግስት እውነት ለመናገር አሜሪካ አሁን በምትከተለው መንገድ በዚህ በተሳሳተ ፖሊሲ dhugaa dubbachuuf mootummaan Ameerikaa baay'ee fudhatama dhabaa jira. Ameerikaan karaa amma hordoftuu fi imaammata dogoggoraa qabduun rakkoo guddaa keessa seenti. Keessumaa kutaan gaanfa Afrikaa akkaan barbaachisaa fi bu'aa Ameerikaafis barbaachiftuu turte. Sana kabachiisuuf mootummaan uummanni file kan Itoophiyaa wajjin hojjechuu ituu qabdu shiftaa deeggaraa jirti. Gochi ishee kun lammiiwwan isheefiyyuu gaarii miti jedhaniiru. Himanni kana fakkaatu yeroo dhiyaatu kun ka duraa miti. Duraan tokkummaa mootummootaatti bakka buutuu United States Ambassador Linda Thomas Greenfield walgahii gola nageegumsaa irratti deebii kennanii turan. Nagaaf waamicha naa dhiyeessinu United States gam tokkoof loogdi jechuudhaan qeeqa dhiyaatan tokkoof deebii kennuun barbaada. Waan ifatti beekamuu qabu tokko jedhan tarkaanfii humnaa gama hundaan fudhatamu ni balaaleffanna. Raayyaa ittisaa kan Itoophiyaa fi Eertiraa tarkaanfii humna waraanaa fudhatu ni balaaleffanna. Tarkaanfii humnootiin TPLF fudhatan kan humnaas ni balaaleffanna. TPLF Tigraayin ala duula waraanaa babal'ifachuu ni balaaleffanna. TPLF bulchisa naannoo Amaaraa fi Afaar keessaa gadhiisee ba'uu qaba. TPLF fi WBO'n sochii gara Finfinneetti taasisan hatattamaan akka dhaabaniif waamicha dhiyeessinaa jedhan Greenfield. Ambassador Greenfield kana dubbatan iyyuu hirmaattonni hiriira kaleessaa ejjennaa Ameerikaa irraa gammachuun qaban. Isaan kana keessaa obbo Tedros Kaaptimar akka jedhanitti United States ejjennaa ishee sakattaatee ilaaluu qabdi jedhu. ኢትዮጵያውያኖች በተለይ እዚህ ዋይት ሃውስ መተን ለአሜሪካን መንግስት ኢትዮጵያውያን በፍጹም የነሱን ሂደት የማንቀበል መሆናችንና ሀገራችን ውስጥ ካለው መንግስት ጎን ቆመን ለነጻነታችን ለኢትዮጵያ ሕዝብ መብት lammiiwwan Itoophiyaa White House dhufne deemsa mootummaa Ameerikaa kan hin fudhanne ta'uu keenyaa fi mootummaa biyya keenyaa cina dhaabbanne bilisummaa keenyaa fi mirga lammiiwwan Itoophiyaaf ka qabsaanuu fi murannoo qabaachuu keenya agarsiisuuf dhufne jedhaniiru. Hiriirtota keessaa tokko ka taate shamarree Haannaa Amaanuel rakkoo jiruuf furmaanni harka lammiiwwan Itoophiyaa jiraa jetti. ስለዚህ መደረግ ያለበት እነሱ ኦሬዲ በቃ አሁን በህዝቡ ፈልጎ የመረጠው ኃላፊ እንዳለ kanaaf kan ta'uu qabu namni uummanni file waan jiruuf aangawoonni murtii kennuu qabu. Hundi keenya gamaas gamanaas lammiiwwan Itoophiyaati. Jaalalli ni mo'a. Mootummaa wajjin taanee yoo hojjanne diina biraa alaa hin waamnu. Jaalalaaf tokkummaan hundi keenya hojjechuu qabna jetteetti. Hiriironni kaayyoof waamicha wal fakkaataa qaban United States magaalotii 20 caalaa keessatti gaggeeffameera. Wal waraansi waggaa tokko caalaa lakkoofsise dhaabatee gamni hundi mariif akka gatta'an gaafataa ka turte Ameerikaan walitti bu'insa kanaaf gama duula waraanaan furmaanni akka hin argamne ibsa baasaa turteen yaadachiiftee jirti. Torban darbe gara Afrikaatti maluun hoogganoota adda addaa waliin ka dubbatan ministiriin dantaa alaa United States Anthony Blinken rakkoon Itoophiyaa keessaa kutaa sanaaf daafoo qabaataa jechuun akeekkachiisan. Gamni wal waraanaa jiran haal duree tokko malee dhukaasa akka dhaaban gochuuf dhiibbaa gochaa akka jiran ta'uun ibsameera jechuudhaan Habtaamu Siyyuun gabaasee jira. Gaazexeessonni ciccimoon addunyaa adda addaa badhaasa pireesii walabaa kan bara 2021 badhaafamaniiru. Badhaasa kanaan wal qabatee gaazexeessonni addunyaarra jiran ilaalchisuudhaan gabaasni Juulii Taaboo VOA'dhaaf qindeessite kanatti aanee dhiyaata. Ayyee Chaannaaying Daarekteeraa fi Gulaalaa Olaanaa Sagalee Barmaati. Yommuu loltoonni Maayyanmaarii fonqolcha raawwatanii aangoo qabatanii dhaabbilee miidiyaa irratti tarkaanfii fudhatan dhaabbanni oduu isaa kan walaba ta'e gidiraa cimaa keessa seene. Naaying yeroo ammaa bakka Sagalee Barmaa DVB jedhamu karaa saatalaayitiin gara Barmaatti yookaan Maayyanmaaritti tamsaasu biyya Norway keessa qubatee ture. The military have arrested over 100 journalists after the coup in February 2021.
And still Gareen loltoota yemmuu guraan dhala bara 2021 aangoo qabatan gaazexeessota 100 ol hidhan 50 kan ta'an ammas mana hidhaa jiru jedha Channaing. Warreen hidhaman kana keessa gaazexeessonni dhaabbata isaatiif hojjetanii hedduudha. Naing warreen badhaasa walabummaa pireesii addunyaa gareen mirga gaazexeessotaatii fi falmu CPGN kennu isa bara 2021 argatan keessaa isa tokko. I would rather would think this award will highlight the plight of our journalists on the ground who are in prison. Badhaasni kun gidira gaazexeessota keenya lafarratti mudataa jiru agarsiisa. Warreen mana hidhaa keessa jiran, warreen lubbuu isaaniitii fi jireenya isaanii egeree balaa keessa galchanii hojjetaniif jedheera. Akkasumas gaazexeessonni Belarus, Guatemala fi Mozambique rakkina biyyoottan isaanii keessa jiru gabaasuu isaaniitii fi badhaasa kabajaa kana argataniiru. Jeol Simoni, Daayirektera olaanaa Koree mirga gaazexeessotaatii fi falmu CPGA'ti. Waa'ee kana irratti VOA waliin dubbataniiru. I think that our honorees recognize, and we recognize, that the environment for independent journalism has changed. Haalli gaazexeessummaa walabaa bakka hundatti United States dabalatee akka jijjiiramaa jiru warri badhaafaman kun hin beeku. Nus hin beekna. Gidiraaleen jiran jabaadha. Akkuma yeroo an waggaa 25 dura hojii kana jalqabe akka carraa ta'ee ammas jijjiiramni ammanaa hin jiru jedhan Jeol Simon. Anastasia Miijaa dursitee odeeffannoo argatti. Gaazexeessituu biyya Guatemala kan taate Anastasiaan mormii hagayyaa bara 2020 magaala ishee Joyabad keessa ture gabaasuudhaan nama jalqabaati. Booddee hin hidhamte. I was deprived of my liberty for 36 days. The hearings were postponed. Guyyaa 36 fi bilisummaa koo dhabeen ture. Adeemsa seeraa tursiisuudhaaf jedhamee mana murtiitti dhimma koo lafarra rakkisaa turan jette. Abbaan seeraa akka isheen balleessaan hojjanne murteessan. Haa ta'u malee Miijaan ammayyuu sodaa keessa jirti. Itti dabaluudhaanis akkana jetti. Yoon dubbachuu itti fufee na ajjeesu, maatii koo balleessu jette. Joel Simoni waa'ee egeree gaazexeessummaa yemmuu yaadanu abdiin of eeggannoo irratti hundaa'e akka itti dhaga'amu dubbatu. Nama hojiidhaanis agarsiisanudha. Walabummaan pireesii yookiin walabummaan yaada ofii ibsachuu lola bara odeeffannooti. Moo'uu qabna. Qabsoo jabaadhaa fi dheeraa ta'e keessa akka jirrus hubachuu qabna jedhan Joel Simon. Ayyee Channaing qabsoo walabummaa pireesii keessa turuu barbaada. I think it's a really bright future, and now almost more than 10 months after the coup, the military level really egeree ifa qabeessa ta'etu natti mul'ata. Amma erga loltoonni fonqolcha mootummaa taasisanii ji'a 10 ta'e akka biyyattiinii fi uummanni callisan gochuu hin dandeenye. Odeeffannoo hedduu guutummaa biyyattii keessaa argachaa jirra. Yeroo jalqabaatii fi yemmuun barmaa gadhiisee ba'ee deebi'ee galuudhaaf waggaa 20 natti fudhate. Abdii an amma qabuun garuu biyya kootti deebi'ee galuudhaaf amma yeroo sanaa natti hin fudhatu. Tajaajilli kominikeeshinii mootummaa federaalaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa fi Shawaa Lixaa keessatti mootummaan hidhattoota shanee hedduu tarkaanfii irratti fudhachuusaa beeksiseera. Deetaan ministeera tajaajila kominikeeshinii mootummaa federaalaa obbo Kabbadaa Deessisaa tarkaanfii fudhatame kanaan namootaan hidhamanis kan ajjeefamanis jiru jedhu. Gurmuun waraana bilisummaa Oromoo of jedhee of waamu kan mootummaan immoo shororkeessummaa jedhu kanaan himannaa mootummaan dhiyeessu kanarratti yeroo baay'eedhaaf haalaa ture. Gabaasa kana dhimma kanarratti Naakoor Malkaa gabaasa qindeessa qaba itti aanee dhiyaata. Deetaan ministeera tajaajila kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa obbo Kabbada Deessisaa godinaalee Horroo Guduruu Wallaggaa fi Shawaa Lixaa keessatti hidhattoota irratti tarkaanfii fudhatameera jedhan yommuu ibsan torban lama keessatti tarkaanfichi gama humnoota mootummaatiin fudhatamuu dubbatan. Mootummaan shororkeessummaatiin kan farrajee fi shanii jechuudhaan kan waamu. Gurmuun kun immoo waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan kan of waamu. Hidhattootni hedduun ajjeefamuu fi kanneen boojaman illee jiru jechuun kan dubbatan obbo Kabbadan. Lakkoofsa guyyaa tokkotti yookiin guyyaa lama osoo hin ta'in torbanoota darban keessaa duulli taasifamee jira. Duulli taasifame kun keessattuu sochii wayyaaneen gootu faana wal qabateeti. Humna uummanni Oromoo harka isaa duwwaa itti
akka Saaduwaa Snaayiparii jala dhaabbatee waggaa 3 dura Finfinnee dhaarii kana faana hiriiranii ifatti qaanii tokko malee isaan faana tumsaa boonirraa isaan faana Finfinnee galuudhaaf jirra kan jedhutti deddeebi'ee kan ba'aa ture. Humni kun humna Oromoodhaan hin taane humna Oromoo garbummaa jalatti hidhee turee fi hidhee jiru ta'uunsaa waan hubatameef tarkaanfiin irratti fudhatamuun dirqama ta'e. Mootummaan waraanni hin barbaachisu jechuun amanuu fi gama nagaatiin hidhattoonni kunneen akka seenaniif tattaaffiin waan taasifamaa tureef tarkaanfichi osoo hin fudhatamin tureeraa jechuun kan dubbatan deetaa ministirichaa. Yeroo ammaas tarkaanfichi kan fudhatameef qaamolee isaan wayyaanee jechuun waamanii fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay ABUT waliin hojjechuun walqabatee tarkaanfichi fudhatameeraa jedhu. Itti fakkaatee qabsootti fakkaatee dabalaman jiraachuu waan danda'aniif obsa guddaadha kan taasifamaa ture. Gara jabinaan tarkaanfiin irratti fudhatamne xiyyeeffannoon guddaan warra isaan ergatanii jechuudha. Mootummaan edda gaafa wayyaanee Maqaleetti galee of ijaaraa tureeti xiyyeeffannoon warra kana waan ta'eef kan ergatu isaanii waan ta'eef wayyaaneen gaafa dhabame warri kunis kan dhabaman waan ta'eef kana keessatti ofii isaaniiti otoo ajjeechan hin mallee fi wallee ajjeesun baay'een hin taane warra dogoggoree galees warra itti fakkaatee galees maatittis kan deebi'aa jiru waan jiruuf inni kun waan ofiifuu gaduu danda'u karaa jedhuun kan itti deemamaa ture. Haa ta'u garuu iddoo garaagaraatti innaa mootummaan misoomatti waraana karaa kaabatti jiru irratti xiyyeeffatu irratti uummata keenyatti karaa cufanii saamanii qeerraa buqqisaa jiru waan ta'eef tarkaanfiin kun fudhatamuu danda'eera. Gurmuun kun uummata irratti balaa geessiseera jedhanis yommuu ibsan akkas jedhu. Naannoo isaan jiran hundatti Oromoon qotachuu hin dandeenye, qeessaa jiraachuu hin dandeenye, hundaa ol immoo safuu Oromoo karaa cabsu ilmi namaa aduudhaan gorra'ama, ajjeefamee gubamaa, lubbuun osoo jiruu itti qabsiifamaa, mana keessatti gubamaa, maqaa Oromootiin saba biraa irratti gaafa raawwatu waan fokkisaa. Moo waan isaan gochaa jiran uummata Oromoo buqqisuudha. Oromoon akka hin qotanne akka hin horsiifanne gochuudha. Meeshaa uummata keenya irraa hiikanii diinatti gurguraa turanii. Ajajootni waraanaa gurmuu kanaa manca'in ajjeechaa manca'uu qabeenyaa fi buqqaatii uummata irra ga'uuf humnoota naga eegumsaa mootummaa komataa turan. Kan irratti deetaa ministirichaa akkas jedhu. Mootummaan har'a jiru boruu fufuus gochaa saba biraa ajjeesuu, saba biraa shororkeessuu waan taasisuuf hin jiraatu. Waan qabatamaatti isaanii kan ajjeesee akkana goone jedhu lammiin biyya alaa osoo nafini warri wayyaaneen alatti bitatee jirus mootummaas akkana godha kan jedhu waan barameedha. Mootummaan waan kana godhuu qabu akka gadi bu'aa akkasii mootummaan hojjechuudhaaf fedhii hin qabu. Odeeffannoon akkanaas hin jiru. Odeeffannoon kun kan ka'u miidiyaalee gara isaaniitti affilee ta'an akkasumas waan isaan kaasan kana ol qabee dhageessee yakka isaan hojjetan kana dhoksuudhaaf miidiyaa keessas hin jira. Sooshaal miidiyaa, ministirii miidiyaa adda addaa irratti hin jira. Kana sirriitti beekna. Yeroo ammaa kana Itoophiyaa keessatti bakkeewwan garaagaraatti waraanaa fi haalota dhabamuu nagaa mul'achaa jiran yeroo hanga kanaa keessatti xumuramu jedhanii goolabuun ni rakkisaa kan jedhan ministeer Deetichi nageenya akka jiraatuuf garuu deeggarsa uummata hundumaa barbaadaa jedhanii jiru. Waraanni kun waraana akka hojii biraa waggaa tokkotti finna ji'a tokkotti finna jedhanii keessaa ba'uun hin danda'amu. Waraanni wayyaanee faana jiru yeroo gabaabaa keessatti hin xumurama jennee yaadna. Haa ta'u malee rakkoon nageenya biyya kana keessa jiru baay'ee bal'aadha. Rakkoo kana jala dhaabachuu fi yeroo gabaabaa keessatti fixuudhaaf gaafatumsi uummataa cimaan jiraate ergamtoota isaanii uummanni of keessaa baasee wanti bade hundiyyuu karaatti deebi'ee inni waraana filate kun gara nagaatti deebi'ee yoo jedhee yeroon nageenyi dhufu gabaabbachuu mala. Haa ta'u malee rakkoon kana keessaa akka ba'amu uumaa gaafsin hin jiru. Deeggarsi uummataa olaanaa waan ta'eef raafamni adda addaa, jeeqamsi adda addaa jiraachuu ni danda'a. Kun immoo irrachaa kan deemu malee dabalaa deemaa kan jedhu gamaggamni akkasii hin jiru. Gaafa wayyaanee faana waraanni dhumate ergamtoonni isaanii iddoo hundaayyuu akka isaan qammanii badan yoomaa shakkiin hin jiru. Gurmuun waraana bilisummaa Oromoo jechuun of waamu mootummaan shanii jechuun kan shororkeessummaadhaan farraje himannaawwan gama mootummaatiin dhiyaatan irra deddeebiidhaan haalaa turee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Qophiin itti aanu torbanitti guyyaa wixataa kan isinii darbu qophii ispoortiiti. Qophiin ispoortii irraa dirbata kaleessaa magaalota Awurooppaa 2 keessatti dorgommii fiigichaa taasifaman ilaallata. Fiigicha walakkaa maaraatoonii fi fiigicha qaxxaamura biyyaa itti aanee dhiyaata caqasaa.
Dilbata kaleessaa biyya Poorchugaal magaalaa Liizben keessatti fiigicha walakkaa maaraatoonii